Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi oduuwwan baay'een kan nama gammachiisanii fi kan nama hawwatan hedduu isaanii isiniif hin dhufnee jira jechuudha. Gara oduu keenyaatti gaafa darbinu akkuma beekamu akkuma kanaan dura xinnoo sirraa dhaggeeffatanii artistiin keenya beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e uummata bukkeetti jaalatamummaa fi hedduu beekamtii guddaa kan qabu artistii Soonaataa Akalee sagalee haarawaan gara uummata isaatii dhufaa jira jechuudha. Akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan dura muuziqaa fi sagaleewwan garaagaraa uummata keenyaaf ta'uudhaanii akkasumas kan akka dhiyeenya kanallee warra boolee sirba tokko baasellee sirbichi gara view miliyoona 23 fi isaa ol argachuu danda'eera jechuudha. Artistiin keenya beekamaan kun amma immoo sagalee haarawaa fi daran bareedaa kan ta'e qabatee uummata isaatti dhufaa jira jechuudha. Egaan uummata keenya akkuma beekamu isin immoo akka isa deeggartan dura dhaabattan bukkee dhaabattan illee isinirraa eegni jechuudha. Egaan daawwattoota keenya chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuun akkasumas laayikii fi sheer gochuun akka nama baay'ee iddoo bukkee ga'uudha. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha gara muuziqichaatti isin deebisu.